godina Iluu Abbaaboor ganda Biloonobbaa jedhamtu keessatti nama suuraa irratti galgalaatti argitan kun maqaan isaa Tolosaa Lammaa jedhama. Waraanni adda bilisummaa Oromoo mana keetti dhufee chaarjii guuttate jechuun mana isaatti galanii waraanni mootummaa duukaa dhukaasan jedhu. Yeroo dhukaasan inni harkaa baqatee lubbuu isaa baafate. Sababaa inni yeroo lubbuu isaa baafatu daa'imman isaa kana xixiqqoo daa'ima duudaa kana lamman ajjeesanii jechuudha. Guyyaa afur taateen kun erga ta'e jechuudha. Daa'ima duudaa waa tokko hin beekne kana galaafatanii jiru. Achi booddee amma namni mana isaatti hin siqu jiru. Innis erga bahee qabanii fudhatanii deemaniiru jedhan. Waan tokkoon isiniif hima. Uummanni kun humna itti waraana adda bilisummaa Oromoo ofirraa hari'uun qabu. Humna ittiin isin ofirraa deebisuu hin qabu. Qaama itti dhufe karaa nagaatiin keessummeessuun hawaasaaf dirqamaa jechuudha. Maal gochuu danda'ame? Waraana ammanni kun meeshaa itti kennitanii qabdanii waraani jettaniitu poolisiidhaan waan tokko gochuu hin danda'u jechuudha. Qaama itti dhufe waan inni barbaade kenneefi lubbuu ofii baraarrachuun hawaasaaf dirqamaa jechuudha. Akkuma yeroo isin naxxan isinii harka kenne isin simatu qaamni kamiyyuu qaama meeshaa baateetti dhufe ofirraa karaa nagaan gaggeessuun dirqama hawaasaati. Kanaaf jettanii daa'ima duudaa waa tokko hin beekne ajjeesuun safuudhaa jechuudha. Kuni fokkuudha. Kuni qaanyiidha. Waan akkanaa kanarraa dhaabbadhaa of ilaalaa. Waraanni wal dandeessanii deemaa wal fixa. Taatee yeroo darbe ta'e yeroo yoo yaadatan ta'e gaafa waraanni Tigraay dhufee Amaaraa keessa galu warri Amaaraa duukaa dhaabbatanii faannoo abaaraa turan, Amaaraa abaaraa turan. Maaliif humna ittiin ofirraa deebisan waan hin qabneef of jiraachisuu waan qabaniif kana dubbachaa turan. Isinillee ta'e yeroo booji'ame qaamni booji'ame maal jedhee akka dubbatu hin beektani. Hawaasni humna ittiin ofirraa deebisuu hin qabu. Tole, egaa sagalee kana dhaggeeffattaniitu jedheen abdii guutuu qaba jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi wanta baay'ee nama gaddisiisuu fi wanta aamulee nama cabsudha jechuudha. Inni kun maaliif wanta ta'uu hin qabnedha jechuudha. Kuni amma barbaade osoo ta'ellee wanta fedhetu ta'ellee jechuudha. Daa'ima akkasii, daa'ima wallaalaa, daa'ima duudaa akkas gochuu baay'ee ulfaataadha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee jechuudha. Tole, ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenyi firaadha waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jechuun barbaada. Ani nagaa kooti isinis akka nagaa taatan abdii guutuu qaba. Tole, egaa warri mana kanaaf haaraa taatan laayik, sabskiraayib, sheer gochuu hin dagatinaa. Na jajjabeessaa isiniin jedha. Warri maatii koo akkuma kaleessa na jajjabeessaa turtan har'as na jajjabeessuun keessanitti hafuuf ulfaadhaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuun barbaada. Har'a immoo viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra jechuudha. Dhugaa waaqayyoo jechuudha. Haamleen koo baay'ee na cabe yookiin baay'ee tokkoon gadde jechuudha. Maaliif daa'imni kun nyaattee midhaan hin quubsine dubbattee nama quubxu deemtee nama hin geessu jechuudha. Dhugaa waaqayyoo daa'ima duudaa daa'ima homaa hin beekne fuudhanii gaafa akkas godhan jechuudha. Baay'ee namatti dhagahama, baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Maaliif jettanii yeroo tokko ilmi namaa wanta godhu hundumarratti wanta raawwatu hundumarratti maalan godhaa maalan hojjechaa jira jedhee of madaaluu qaba. Isinii galanti of madaaluu qaba jechuudha. Mormi kun uumamuusaa waan hunda galagalee ilaaluuf malee akkasumatti zim jedhanii deemuuf miti. Namummaa keenyayyuu wanti bineensa daggalaarraa adda nu baase, horii manaarraa adda nu baase yaaduudhaan. Ilmi namaa yaaduudhaan namni nama ta'ee bineensarraa namarraa adda bahuunsaa yaaduudhaan jechuudha. Kanaaf daa'ima akka kanarratti gocha suukkanneessaa akka kanaa gaafa waarratanii wanta baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf egaa akkuma isin dhageessanii daa'immoonni kun kan isaan dhalatanii godina Iluu Abbaaboraatti jechuudha. Achitti kan isaan dhalatan jechuudha. Egaa akkuma nama tokko namni tokko keessattuu jireenya baadiyyaa warroonni baadiyyaa keessa jiraatan argatanii iddoo baadiyyaa keessatti isaatii ammaa kanatti wantoota ulfaataatu jira jechuudha. Wantoota ulfaataatu jira. Garuu kanarratti kan gahee guddaa taphachuu qabu mootummaa keenyadha jechuudha. Inni dadhabina mootummaa keenyaati. Hawwamaa gochuun hin danda'amu. Wanti kun erga waaratee har'a qofa osoo hin taane bara lakkoofseera jechuudha. Keessattuu bara 2012 irraa kaasee adeemsi kun baay'ee itti fufaa kan jiru eenyumti keenya iyyuu quba qabna jechuudha. Ta'us illee akkasitti garaa jabummaan akkasii jiraate namoonni daa'ima irratti waan akkasii raawwatan tokkollee hin jiran jechuudha. Garuu kun immoo keessattuu addadha. Keessattuu daa'ima lama mana tokko keessatti gaafa akkas godhan baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Egaa akkuma isin dhageessanii egaa isinitti miira baadiyyaa keenya keessatti qaamni mootummaa isin dhufaa
qaamni egaa akkuma dura isiniin jedhee baadiyyaa keenya keessatti qaama lachuutu kan dhufu jechuudha. Yeroo qaamni shanii deeman qaama mootummaatu dhufa. Haala kanaan jechuudha mootummaan baadiyyaan keenya baay'ee isaanii kan rakkatanii rakkinoonni garaagaraa isaanirra gahu jechuudha. Warroota baadiyyaa keenyaaf namni hin beekuu fi warroonni qaama shanii gaafa baadiyyaatti ol bahanii warra qaama mootummaatiin isintu qallabee isintu maal godhe jedhuun jechuudha. Warri qaama mootummaa immoo gaafa gad dhufan warra shanii isintu qallabee isintu maal godhe jedhu jechuudha. Innaa uummanni keenya baay'ee dararaa hamaa fi ulfaataa keessa jiru jechuudha. Har'a kun dhaqee haga sadarkaa daa'ima waggaa shaniitii gadi wareegamu gubbaa geessanii jiru jechuudha. Egaa kana yoo isiniin jedhu kun uummataaf dhaabbachuu yookaan biyya ofiif dhaabbachuu agarsiisa osoo hin taane inni kuni dhimma biraa agarsiisa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi keessattuu bara kana jechuudha. Namni dhugumaa biyya isaatiif qabsaa'u, namni dhugumaa lammii isaatiif qabsaa'u tokko daa'iman tokko lammaffaa shamarranii tokko jechuudha. Garuu kan bara kanaa faallaa kanaa ta'eetu shamarran ari'uu fi daa'immoota ajjeesuu irratti tarkaanfii guddaa fudhatu jechuudha. Qaamonni lachuu yoo isinii gala ta'e baay'een keessan hin beektu qaamni lachuu jechuudha. Inni kun immoo si jammar yaada namaa ta'e malee jechuudha. Ilmi namaa kamuu loleetti yookaan tokko mo'achuu hin danda'u. Garuu inni guddaan ati dhuguma biyya keef dhaabbatta yoo ta'e dhuguma lammii keef dhaabbatta yoo ta'e maal gochuu qabdaa? Yaadaan biyya kana bulchuun ulfaataa miti. Yaadaan kan namni mo'atu malee lolee yoomiyyuu mo'achuu hin danda'u jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee namicha boodiyyoon isinii deebi'ee jechuudha. Namichi kuni warri qaamni shanii maal jedhanii akkuma dhageessan jechuudha. Chaarjeerra nu kaa'edhaan dirqama waan ta'eef baadiyyaa keessatti irreedii dirqamadha waan ta'eef jechuudha. Jennaanii mana isaa duuka seenanii jechuudha. Warri qaama mootummaa immoo duukaa ari'aniitu seenanii achitti namichi kun lubbuu isaa oolfachuuf jecha baqate jechuudha. Gaafa inni baqatu daa'ima kana isaan immoo maal godhanii ajjeesan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama ajaa'iba, baay'ee nama wanniidha jechuudha. Maal jedha seetan Oromoon gaafa mammaaku haadha jirutti qadaada hodhuu jedha. Oromoon gaafa mammaaku isinii galee haadha jirutti qadaada hodhuu jedha. Garuu haati hin jiru yoo ta'e qadaadatti hodhuun hin ulfaata. Isinii galee kana isin jechuun qomaa miti ammas dhugaa dubbachuuf namichi kuni yaa'u namatti dhaga'amu dhiisu dhala namaati ilma namaati. Boru daa'ima gochuu hin danda'a. Iyyoob gaafa dhalate wayin Iyyoob seenaa Iyyoob baay'een keessan hin beektu majammaraa maaltu ture Iyyoobii haaluma kanaan seexanni qoree ijoollee isaa hunduma harkaa fudhate jechuudha. Garuu Waaqayyo ergasii dachaa eebbisee Iyyoobiif kenne jechuudha. Karaa hundumaan qabeenyaa dhalaan karaa hundumaan Iyyoob hin eebbifame jechuudha. Ammas namichi kun jira haati manaa isaa jirti isaan nagaa yoo ta'anii qadaadi kun hodhamuu hin danda'a. Haadha waan ta'aniif qadaadni kun hodhamuu hin danda'a jechuudha. Garuu isaan har'a osoo miidhamanii wanti kun qadaadichi haatichi hodhamuu hin danda'u. Isinii galee kanaaf Oromoon maal jedha gaafa mammaaku haadha jirutti qadaada hodhuu jedha. Kanaaf obboleessa keenya Waaqayyo jajjabina siif haa kennu. Egaa daa'ima jechuun baay'ee ulfaataadha. Dhugaa dubbachuudhaaf daa'ima lama jechuun baay'ee ulfaataadha. Waa miti Waaqayyo jira. Waan Waaqayyo godheef immoo maal jenna? Hojii seexanaa keessa goree akka lubbuun daa'ima kanaa darbu godhee nama garaa walitti nu jabeessi jechuudha. Lammiin keenya lammii keenyaaf yaaduu dadhabee osoo afaan walii dubbannu osoo seenaa walii beeknu osoo aadaa walii beeknu fuunee abiddatti wallaachaa jirra fuunee hamaa walirratti yaadaa jirra fuunee daa'ima walii ajjeesaa jirra jechuudha. Isa kana Waaqayyo guyyaa tokko ol waaqarraatiin farada jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi guyyaa tokko ol waaqarraa hin farada jechuudha. Eenyu ilma namaa kamiifuu jechuudha. Lafti akka dukkanaa itti nafu isiniin jedhu jireenyi har'aa kuni ilmi namaa jiraatu kun hundumtuu gara tokkotti hin qolata. Wayii gaarummaadhaaf wayiin hammeenyaaf guyyaa tokko hundi isaayyuu falan argata jechuudha. Egaa kana isiniin jechuun barbaade dhugaa dubbachuudhaaf eenyutu maatii keenya yookaan namoota baadiyyaa keenya jiraniif hin yaadne isiniin jechuun barbaade. Kanarratti ammallee kanaa mootummaan dirqama waan tokko gochuu qaba jechuudha. Maaliif yoo jettanii wayiin qaama shanii sun tasgabbeessuu qaba. Wayiin immoo qaama mootummaa kanaan wanta itti jechuun ni qaba jechuudha. Qaamni mootummaa gaafa dhaqe isaan osoo lubbuudha. Dirqamni wanta nama hin goosisin jiru waan ta'eef lubbuudha waan ta'eef kana wanni jedhu jechuudha. Baadiyyaan keenya waan sodaatan karaa meeqa baadiyyaan keenya kan isaan as baraarra amanii maatiin keenya karaa meeqa jechuudha kan isaan cinqee argan dhugaa dubbachuuf. Kana keessatti immoo eenyumtuu isaaniif beekuu hin dandeenye jechuudha.
Maaliifi kan immoo mootummaallee taanaan qaama shaniillee taanaan qaamni mootummaallee taanaan isaaniif beeku. Egaa qaamni shaniis qaamni mootummaas rakkoo uummata kanaa hubachuutu irra jiraata ture. Akkasii turetti egaa nama dhuguma sabaaf yaadu osoo ta'e nama dhuguma lammii isaatiif yaadu osoo ta'e kana haala kanaan hubachuu fi danda'a ture. Garuu isaan kun hundi isaanii garaa isaaniitiif fedha isaanii guuttachuuf foon isaanii guuttachuuf kan isaan deeman jechuudha. Already kanadha. Egaa viidiyoo har'aa kana fakkaata baatii kun viidiyoo biraatti nama walitti deebinutti turtii gaarii naa qabaadhaa. Galatoomaa baay'ee hundi keessan.